Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabuu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraayibii hin godhin sabskraayibii gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhimmi dhiyeenya kana ajandaa ta'ee jiru waa'ee du'a Qananii Addunyaatiin wal qabateedha. Suuraaleen dhiyeenya kana gama TikTokii Qananii Addunyaatiin as bahaa jiran akka malee waan nama rifachiisuudha. Suuraalee akka malee nama rifachiisanidha. Dhimma san irratti suuraaleen kun eessaa bahee maali duuba isaa maaltu jira akkasuma suuraalee saniin eenyutu gadi baasee TikTokii Qananii Addunyaa hoo eenyutu fayyadamaa jira kan jedhuu fi sabni suuraalee saniin gadi baasaniif maali kan jedhu wantoota tokko waan odeeffannee isin biraan geenya. Akkasuma yaada namoota suuraa kanaan wal qabsiisanii kennaa jiran kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Artist Andu'aalam Gosaa dhiheenya kana badhaasa awwaardii Haacaaluu Hundeessaa irratti badhaafamee jira. Inni qaamaan argamuu baatus bakka bu'aan isaa badhaasicha fudhatee jira. Andu'aalam ajjechaa kaadhimaa isaan shakkamee baatii 3 erga hidhamee booda himanni osoo irratti hin banamin wabiidhaan gadhiifamee jira. Gama kaaniin maatiin kaadhimaa isaa moodel Qananii Addunyaa haqa ishii dhabnee jechuudhaan komataa jiru. Dhiheenya kana immoo footoo fi viidiyoon Qananii mammadooftee fi Qananii tumamtee mul'isu gama TikTokii Qananii Addunyaa jedhuun gadi dhiifamee jira. Suuraa fi viidiyoo kan eenyutu gadhiisee suuraa fi viidiyoon kun yoom waraabame akkasuma TikTokii Qananii Addunyaa hoo eenyutu fayyadamaa jira kan jedhu osoo hin ilaalin dura mee yaada namoota gurra isin buusa. Shamarreen Feesbuukiin isii Seenaa Abdiisaa jedhamtu takka waa'ee suuraa fi viidiyoo Qananii Addunyaa dhiheenya kana gara TikTokii Qananii Addunyaa jedhuun gadhiifame irratti yaada shikeetti. Har'as suuraalee fi viidiyoon reebicha Qananii irraan gahee agarsiisu TikTokii ishii irratti gadhiifamee jira. Nan beeka namoonni kana arguu hin barbaannee fi dhimma ishee akkuma awwaalametti akka hafu feetan baay'eetu jirtu. Garuu hin hafu. Ammallee suuraa fi viidiyoon miidhaa ishee agarsiisu baay'een maatiin ishii of harkaa qabu. Kuni hundi osoo jiruu dheengadda sagantaa yaadannoo Haacee irratti maqaa isaa waamanii harka rukuchiisaa fi kan oolan. Kun hundi osoo jiruutu dheengadda sagantaa yaadannoo Haacee irratti maqaasaa waamanii harka rukuchiisaa fi oolan. Kan nama dhibu immoo gurbaan Andu'aalam badhaafamuu malee du'een argama jedhee kora jeeqee ture seenaa kana mara ni beeka. Shamarreen Seenaa Abdiisaa jedhamtuun ajjechaa isheef ragaan dhabamullee reebicha isheerra gahee tureef garuu ragaan namaas ta'ee suuraa viidiyoon gahan ni jira. Maatiin isis kan waan beekaniif haqa mucayyoo keenyaa dhabne jedhanii kanaaf boohaa jiran. Isa ragaan dhabameef bilisa yoo jedhame isa ragaan jiru kanaaf garuu akka namaatti gaafatamuu qaba ture. Kun yoo hafes badhaasaa fi cabacabaa dura yoo xiqqaate maatiin ishee waliin akka aadaa Oromootti haasa'ee xurmuu qaba ture. Ufittoon tokko sigaa itti isii baasuuf jarjaranii suuraalee kan akka bahan godhan jechuudhaan haasawaa isii golabdi. Suuraawwan kanneen ilaalchisee namni yeroon Tolosaa jedhamu akkas jechuudhaan yaada isaa jalqaba. Suuraawwan gaddisaa kanneen ilaalchisee ministeerri haqaa biyyattii biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa fi komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa hatantamaa fi uummataaf ifa ta'e gaafan. Kan biraa kana osoo arguu callisaa kan nuun jedhum qaama yakka raawwate Caalaa Bulguu ilma isaa haadhaa fi obboleettii isaatiyyuu hin garagalle bineensa hamaa dhaloota gidduutti biqilaa jiru ta'uun ifatti haa beekamu. Yakka mucayyoo tanaa irraan ga'e duuba yakkoota hedduutu jiru. Hiikni istoorii ishii hiikaa jiru waliin jireenya keenya boruutii qaamni mucayyoo beekamtii qabdu kana irratti olola odeessum haqa daa'immanii fi dubartoota beekamtii fi humna hin qabne meeqa akka ukkaamsee fi ukkaamsuuf ta'u daawwitii isaa keessatti of ilaala. Kun olola odeeffamuu miti dhugaa qabatamaan mul'atudha. Dhugaa har'a irra darbee boruttillee sabaa fi biyya tana dhaddacha seeraa fi seenaa dhabuuf ta'udha. Kana cal'isnaan yakkamaan mucayyoo kan irratti yakka raawwate nama tokko qofa osoo hin taane sirnaa fi dhaloota kana ta'uudhaaf jira.
jechuudhaan yaada isaa goolaba. Namni maqaan isaa Lammaa Isheetuu jedhamu akkas jechuudhaan gara fuula feesbuukii isaatiin suuraa fi viidiyoo Qananii Addunyaa irratti yaada isaa ibsate. Ergan suuraa reebichaan fakkaatu fuulli diimatee imimmaan lolaasu arge toora tikitookii Qananii Addunyaa gubbaatti erga sanii kaasee akka waan amma isheen reef duutee dhagaheen garaan koo na gubate. Herreega kamiin yoo ta'e sababni du'a ishee harka namaan akka ta'e akka tilmaama kootiitti ifaadha. Abbaan barbaade haa ajjeesu. Namoonni mucayyoo kanatti dhiheenya jiran qaama seeraan irra deebi'uun qoratamuu qabu. Maaliif akka aadaa Oromootti abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi kan kana fakkaatan meeshaa ulfoo qabatanii yakka ajjechaa ishee keessaa harka hin qabne uummata beeksisuuf akka hin kakaane godhamuu didan warri isheetti dhiyoo jiran kun jechuudhaan mallattoo gaafii godha. Namni kun mana murtiitii bahuun yakkicha irraa qulqulluudha jechuu osoo hin taane yakkicha hojjecheef ragaan waan hin jirreef sitti hin murtaa'u yookaan immoo adeemsa falmii san situ mo'ate jechuudhaan dhugaan bakka ishee hin dhabin jechuudhaan yaada isaa goolaba. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jiru miidiyaa yaadonni kun yaadota namoonni dhuunfaadhaan kennan jechuudha. Dhimma jecha Qananii Addunyaatiin wal qabatee namoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu dhuunfaa isaaniitiin yaada isaanitti fakkaate kennaa jiru. Kan amma anis isiniif dhiyeesse yaada namoonni dhuunfaadhaan gara fuula feesbuukii isaatiin yookaan immoo tiwiitarii isaatiin gara fuula tikitookii isaatiin barreesse yookaan immoo gadi dhiise jechuudha. Yaada dhuunfaa isaa kenne malee Qananiin akkanatti duute yookaan immoo Qananii Andu'aalam Gosaatu ajjeese jechuu miti. Garuu qaamni seeraa hoo maal jedhee kan jedhu qaamni seeraa dhimma viidiyoo kana irratti viidiyoon kana dura bahe viidiyoo kan baases maatii ishiiti jechuudha. Tiktookis kan fayyadamaa jiru maatii ishiiti. Kana ragaa kana eessa argattan yoo jettanii BBC'n Afaan Oromoo maatii ishii bilbilaan dubbisee jira. Akka tiktookiin ishees isaan bira jiru akkasuma akka footooleen biroo akkasuma viidiyooleen biroo kan ishiin tumamte kan ishiin of kaaste viidiyoolee kanneen kan of kaase ishiidhaaf silkii isiitiin of kaaste jechuudha. Kanas poolisiin kana duras qorannoo isaa irratti silkii isii keessaa viidiyoolee footoolee fi viidiyoolee harka argate ibsee jira jechuudha. Tiktookii isii hoom eenyutu fayyadamaa jira kan jedhuu fi maatii isheetu fayyadamaa jira. Maaliif kan viidiyoo kana gadi dhiisan? Sababni viidiyoo kana gadi dhiisanii fi Artist Andu'aalam Gosaa Awaardii Haacaaluu Hundeessaa irratti badhaafamaa ta'ee jira. Weellisaa Albabaa bara 2020 ta'uudhaan badhaafamee jira. Kaadhimaa ta'ee jira. Sanii wal qabate maatiin kaadhimaa isarra waan hin qulqulleeffamneef yookaan immoo garaan itti hin fayyinee fi isa waan shakkanii jiranii fi footoolee fi viidiyoolee kanneen gadi baasanii jechuudha. Sababni aariidha jechuudha. Kana jechuun osoo mucayyoon teenya dhugaan ishii hin bahin haqni ishii hin bahini akkamitti badhaafamaa akkamitti harki dhahamaa fi kan jedhudha jechuudha. Yoo dhaabannee kan ilaallu ta'e maatii isheetiifis dhugaadha. Garuu Awaardiin Haacaaluu Hundeessaa waan haga isheen duute as ta'ame osoo hin taane waan san dura ta'ame nama gaarii jedhame osoo hin taane kan badhaafame weellisaa bara kanaa jechuudhaan albaba isaatiin kan badhaafame as keessatti duuti Qananii Addunyaa waan galu hin qabu jechuudha. Badhaafamuu isaatti duuti Qananii Addunyaa wanti galuuf hin jiru. Dandeettiidha yookaan immoo dandeettiidhaan kan badhaafame. Awaardii Haacaaluu Hundeessaa irratti weellisaa albaba bara kanaa jedhameeti kan badhaafame yookaan immoo nama gaarii jedhameeti miti kan badhaafame yookaan immoo nama qulqulluudha. Du'a Qananii Addunyaa keessaa harka hin qabu jedhameeti miti kan badhaafame. Weellisaa bara kanaa albaba jedhameeti ni kan badhaafame. Kana jechuun du'a Qananii Addunyaatiin wal qabataa jechuu miti. Osoo akkasitti namoonni baay'een hubatanii natti tola ture. Footoo fi viidiyoon kun baay'ee nama gaddisiisa. Akka harka namaatiin duute immoo ifaan ifatti waan namatti agarsiisuudha. Kan Rabbiin dhugaa haa baasu jenna akka jiru miidiyaatitti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hangalma odeeffannoo keenya biraatiin hamma olitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.